Akkam bultan fayyaa nagaa jirtu jirra. Akkam jirtan Oromoo nagayni Rabbii nagayni Oromummaa bakka jirtan maratti sinaa gahu. Nuti fayyaadha nuti fayyaa. Amee xiqqoo wahuma tokko dubbanna. Madaa namaa Hokum barbaachisaa miti oomaan torban kana dhaggeeffadheerra. Namni yoo seenaa hin beekne du'a dubbachuun gaariin ta'uu jechuudha. Warri Oromiyaa bulchinan ja'an kun keessaafu pirezidaantiin naannawaa tokko hoggaa dubbatu yoo pirezidaantii ta'e waan dubbatu ni eeggata. Waan je'u odoo hin jenne duratti eeggata. Shimeen akka zibbaa akka gartee zibbaa kan hoggaa banan tarsa'ee deemuuti hoggaa afaan banatu waan haasa'uun beeku. Shimallis Abdiisaa jechuudha. Haasaa wasaa kadhiyoo tana godhe tokko irratti waa'ee tuulamaa haasawee ummanni tuulamaa gaafa naannawaa Finfinneetii bahan dhiibaman yookaan lafa isaanii nyaaphaan irraa fudhatame biyyoota Oromiyaa keessa faca'ee aadaa duudhaasaa dhabee akka malee jiraachaa ture jedhe. Shimee waan hin barreeffamin dubbifte ummanni tuulamaa kanaannawaa tuulamaati warri si fakkaatan yeroo san buqqaasanii biyyaa baasan Oromiyaa keessatti akka Oromoo oliyyoo jiraatan malee Oromoo gaditti hin jiraanne. Akka dhalattoota naannawaa saniiti oliyyoo jiraatan malee sanii gaditti hin jiraanne jechuudha. Aadaa isaanii qabatanii, duudhaa isaanii qabatanii akka Oromoo jiraachaa turan. Naannawaan beeku baha Oromiyaatti kan hin beekurraa takka ummanni tuulamaa naannawaa san qubate mataa isaanii gaccabsanii hin beekan. Ummanni tuulamaa yeroo arraa ati bulchu jirtu mataa isaanii gaccabsanii jiraachaa jiran. Lafa isaanii bara san caala irra gurguramee ummanni tuulamaa lafa isaa dhabee ka jiraachaa jiru bara ati bulchu jirtu kana keessatti. Ilmaan tuulamaa ka faannoo irra jaartee ficcisiisaa jirtu kaaba shaggar ona dharraarratti gadaa ati keessa jirtu kana keessatti jechuudha. Ilmaan tuulamaa ka gumaa abbaa isaanii nama abbaa isaanii mii ajjeese gumarraa baafanna jaan akka Asaffaa Kuush ka ajjeese si jechuudha. Ilmaan tuulamaa warra sirni Minilik waan fakkaatu ummataaf hime ka ajjeese akka Daadii Galaan si jechuudha. Duudhaa Oromoo kama Oromoodhaaf himuu barbaadda. Ummanni tuulamaa baha Oromiyaa keessatti akka mootii jiraatanii jechuudha. Naannawa isaan jiraachaa turan deemi qoradhu barbaadii keessa dhaqi. Deem laga mixee dhaqi Asaffaa Qannoo kami jiraachaa ture ji'in. Deem laga Hamaa dhaqi Badhaanee Booshii kami jiraachaa ture ji'in. Deem magaalaa Kombolchaa dhaqi ijoollee warra Gonfaa kami jiraachaa turte ji'in. Cal jettee akka kiintaala garte harree fe'inaan deemtuutti dhudhuufaan deemin. Garuu ati ummata bahaa ka waliin siifi warri Soomaalii buqqaaftan. Naannawa shaggaritti lafa naannawa lamma magarsaa qubsiisallee irraa fuutanii lafti tun teessanii miteettanii mana irra gaxariitanii lafa san gurgurachaa jirtanii jechuudha. Yaa badahattoota qabrii warra isaanii gurguratu. Ummata bahaa habaqatee isin lafa isaanii irraa buqqaaftanii naannawa san qubsiiftan you don't belong to lafa tuulamaa jettanii gabbaaftanii ariitanii lafa isaarra gurgurachaa jirtanii jechuudha. Ummata bahaa baqatee Wallagga bahaa keessa dhaqe faannoo itti hidhachiiftanii fiddanii ficcisiiftanii jechuudha. Dilli Wallagga bahaa san keessa dhume 80% Oromoota baharraa ol dhaqe jechuudha. Naannawa jiddu galaattis akkas gootan. Arra dhufteeti ummanni tuulamaa bakka baqatee jiraachaa ture keessatti aadaa isaa dhabee eenyummaa isaa dhabee mataa gaccabsee turetti waslaattaa. Ummanni tuulamaa Booranattis ka baqate Arsibaalattis ka baqate Harargees ka ture morma isaa ol qabee jiraachaa ture jechuudha. Akka Oromootti fudhatee namni loqoda isaanii jaalachaa
Maqaan isaanii gaa maqaan dura maqaa warra soddoota keetiiti. Maqaan itti aanu maqaa Oromooti. Maqaa isaasa mararfachaati jiraachaa ture jechuudha. An 1989 irraan ummanni Oromoo keessaa fakkiidhaaf ummanni Tuulamaa akka ummata Falastiin kanaan jechaa ture. Maaliif Oromiyaa cufa keessa mul'atu? Sanka godhe immoo warra soddootan keetiitii fi eessumman keeti. Asaffaa Kuush akkami ilma eessuma kiyya ajjeesetteeti miti ajjeefti. Eenyurra gabbaatee waan jechuu barbaadda. Tuulama lafarraa balleessaa lafa Tuulamaa gurgurachaa ilmaan Tuulamaa kaficcisiisaa jiru ati mataa keetii miti. Tuulama bara meeqa dura jiddugalarraa siifi warri si fakkaatan. Lafa isaaniirraa buqqaasanii Oromoota kan keessa nagaan jiraatu akka waan dhiitamaa tuffatamaa arrafamaa jiraachaa ture gootee dhiheessuu barbaadde lakki dhugaa miti. Seenaa dharaa seenaa dogoggoraa chaaptara hin barraawin ummataaf hin dubbisin jechuu barbaadeeti. Tokkoon keenya madaadha qabna qabsoo seenaa Oromoo keessatti. Tokkoon keenya maatii Oromoo keessatti godaaniinsaatu jira jechuudha. Tanaaf gabbaatee namatti hin qoosin. Ati Tuulamaafis hin taatu, Maccaarraa dhalatteefis hin taatu, walumaa gala Oromoodhaaf hin taatu. Ati qaama badiiti Shimallis Abdiisaa. Isin silaa kitaaba OPDOrraa ODP irraa PP ilmaan haraamuu jedhanii isin barreessuu turra ture jechuudha. Bara Oromoo waliin dirmatin, bara Oromoo waliin beeyne, bara Oromoo waliin dhageenye, bara Oromoo sirni Habashaa daangaadhaan addaa cicciraa ture sanii ilmaan Tuulamaa lafa isaanii irraa buqqaanii naannawaa kana keessa faca'anii jechuudha. Arra garuu bara teknooloojii fi saayinsii samitti ol dhawame ati ummata baharraa buqqaaftee daangaa lafa Oromiyaarraa ona Jaarsoorraa ona Nooleerraa buqqaaftee faannoodhaa fi ati mataan kee fixaa jirta jechuudha. Faashishtummaan si caada addunyaarra jiru. Tanaaf ilmaan Tuulamaa lafa Oromiyaa keessa faca'anii jiraatan seenaa isaanii hin beeytu hin dubbatin. Waan takka wanni ati irraa beeytu hin jiru. Kalees hin beeytu, arraas hin beeytu. Maqaa isaanii illee dhoof moraalallee hin qabdu jechuudha. Arra ilmaan Tuulamaa lafarraa guuree lafa soddoota kee jaartii ta'e soddootan kee warra guraageetiif gurguraa jiru sii miti. Arra ilmaan Tuulamaa dhiiga boochisaa jiru sii miti. Arra ilmaan Tuulamaa dhiiga boochisaa jiru sii miti. Taayyee dandaa tokkicha Tuulamaa kan isin keessa jiru waan likkii ta'e isin himeef ol darbitanii miti. Namarra bobbaasaa turtanii waggaatti dhimma baatanii tanii miti. Ati silaa duudaa Oromoo beeyte abbootii gadaa ciibsite rashantuu jechuudha Shimallis Abdiisaa. Tanaaf afaan kee walii qabi Tuulama Oromiyaa keessa faca'uun irraa beeytu hin jiru. Yoo barbaadde immoo faayila gabbaafnee dubbachuu warra danda'u jechuudha nuti. Waan hin beeyne irraa naasaawin. Kakara kaanii manguddooleen Soomaalii ta koofiyaa samii keessa ol garagalchitee deemtu koofiyaa hoggaan jiru amantii tuqaan jiru. Koofiyaan amantii kophaadha ta'e isaan deemaniin kophaadha jechuudha. Koofiyaan isaan deemaniin koofiyaa sharriidhaan ol guutamtee keessa kana sharrii guutanii kara samiirra ol qaceelchanii jechuudha. Ta amantiitiif an kabajaadhaan qaba. Garuu sheekottiin tun gariin isaanii warra biyya weestarnii kana keessatti Joollee xixiqqoo gudeede asii dipoorti godhamee jechuudha. Warri arraba akka adda addaa deemee Oromoo arrabsee Oromoo ajandaa godhachaa jiru kun. Mootummaa yoo jiraattan warra kana uummata Oromoo irraa qaba. Uummanni Oromoo immoo ofirraa qaba. Hoggaa hedduu sheekottiin teenya hoggaa wanni biraa dubbatame gabbaatee dubbatti. Gaafa namni dhumu hin dubbatan. Fakkeenyuma xiqqaa very simple. Yeroo dheeraan dhaqu in short memory. Gaafa dheengadda Saniya ziyaaduute namni dubbate hin jiru. Nam tokko sheekottiin cufti afaan qabatte. Garuu hoggaa wanni biraa ta'u akka isaanii dorgommiidhaan fiigu hin jiru jechuudha. Maali dhiigni namaa kun dhiiga kanaatu irraa dhiiga dubbataniif fi dhiiga kanaatu irra dhiigan dubbanneef waan ja'aniitu jira laata. Let us think twice akkuma namatti haa yaannu. Tanaaf hoggaa dubbattan ka jiruufis dubbattanii ka akka malee du'eefis dubbadha. An Oromoon tokko miidhamuun qabuttiin amana. Oromoon tokko rakkachuun qabuttiin amana.
garuu haqa oromoo walqixa laala sheekottiin teenya xiqqoo harashillaa ifattan qabdan nama mootummaa keenya tuqe maal jenna kami mootummaan keessan kun mootummaa keessaniif abokaatoo bahuu dura mootummaa keessaniif lubbuu qulqulluu ajjeeftu tana dhiisii jedhan ati xabaqa mootummaati miti mootummaan looyera mataa isaa qabaa jechuudha eenyutu abbootii amantii xabaqa mootummaadhaa godhe abboottiin amantii yeroo hunda fair imbalance taphatan rakkoo jirtu furmaata nama walloleef araara godhanii jechuudha abbootii amantaa tadabballee mootummaa taate an oromoo keessatti hin arge awwaaniin jedhu waa takka inni irraa na deebisu hin jiru dhugaarra dhaabbadhee waan hin jedhuuf jechuudha haqara kaanii dubbii kantiibaa dirree dhaawata oowwite tana inya higgino minnaasxabbiqaw jaa dura ati gaafa gurbaa isaanii ajjeese poolisa kililii soomaalii mana seeraa dhiheessite gaafasi ati dhugatti seera tiisitaa dhabbeeyinaa jechuudha asii nama ajjeesaa namni ati dirree dhawaan nama ajjeesifte shinniila dhooysaa seeraan kabaja anaannaan jechuun dandeessu jechuudha tanaaf odoo hin dubbanne gaafa situttu kan gabbaatee dubbachuu duratti namni waa hojjetu saayilantii ta'ee hojjeta namni waa hojjetu cal je'ee miidiyaa irra bee miidiyaa amaaraa maalirra dhaqee kalaastika adda ifirkiseetii miti seera kabajaa waan nagayni dirree dhawaa keessa jiruu fi namni iyyaatti nagayni hin jiru dirree dhawaa keessa silaa nagayni jiraate baalagoonni warra isaa kun ganamaa galgal oromoon arrabsanii jechuudha baalagoonni warra isaa durriyoonni utela ati magaalaati bulchitu keessa qabatanii oromoon aananii fi khilleedha gurguruudhaaf magaalaa tanu dhufe hin jedhanii jechuudha okay namichi dhugaastichi silaa dheengadda yoo gabbee ministertichi laftitu lafa isaati jedhan dubbanne naannawa kana waan hamtuudhaa dhufaa jechuudha seera kabajuun tana biyya mootummaan tokko bulchu keessatti alaabaa mootummaa naannawa biraa fidanii nuti alaabaa tana jala bulleechuun seera mootummaa tiisiidho I think definitionii seera barachuu sirra jira Khadir Johar seera waan jedhan hin beeytu seerri si jala cabee jira okay warra nagee dhorku je yeroo arraa dirree dhawaa keessa durriyoota isaa caala kan nagee ummata dhorku jirutu jira ati yeroo hunda qubni kee haro oromoo laachuudha silaafataa miti because it's very simple ka wanni ati dandeessu san qofa waan ta'eef gati nama intala oromoo ajjeese seera dhiyeessuu dhabde armee maqaasaa kaasisiin jedhan armee maqaasaa kaasi sartifiikeetni dheengadda durriicha waasa isaati kan nite sanoo khalafa dirree dhawaa itti saayin godhattee gurguratte oromoo manaatu aarennaan wahi aarennaan waan keessa jiruutu jira eeggadha ani jechaan jedhu kana akkanuma laala dhugumaan isiniin jedha arra lolli zeeyila'aa kun yoo kara tokko bee magaalaa lola irra banuu taa'u iyyaaltichi isaa kan ugaasa ifiin jiru kakale abdiilleen oromoo irra bobbaasuu ture lola lamadaa dirree dhawaa rabbanaa jechuudha ummanni isaanii naannawa san keessa naannawa dirree dhawaa keessatti hidhannoo qaban do you know that mana isaanii keessa ati garuu harka qullaadha teessee waan ni jetta ani akka ummanni tokko nagaan jaalala wajji jiraatuun barbaada akka nagayni jiraatuun barbaada lafa nagaa keessa wanni hedduun jiraaf garuu ummata kiyya sablisaa ummata kiyya arrabsaa ummata kiyya abaaraa nagayni ittiin hojii jiraatu hin jiru jechuudha okay tanaaf oromoon if quba qabaadha waan deemu jiru laala warri kalee biyya isaanii diige arras biyya diiguu deemaniitu jira warri isaa kun mootummaa sadii qabnaa jedhan itti aanaan ministerticha Jabuuti bakka bu'eeti achi taa'a moo saba isaa achi jiru moo biyya bakka bu'eeta an amma akkaan beekutti it my knowledge addunyaattis Abiy Ahmed namni jedhan oromoo bakka bu'eetiin taa'u mootummaa federaal Itoophiyaa taja'an sanidha ummata saba biyya san keessa jiru saba lammoota san keessa gaggee taa'u jira jechuudha Adam Farah jedhan kun isa bakka bu'eechi taa'a Adam Farah achi qabnaa waan feene godhuu dandeenya kaja'u Somaaliidhaan Adam Farah meeshaa Abiy Ahmediin jedhan meeshaa Abiy Ahmed yoo fedhe buna itti naqatu yoo fedhe shaayii itti naqatu yoo fedhe quxxii fi ashara itti naqatu jechuun hin barbaada maaliif hoggaa hedduu ololli miidiyaa irra deemu ummata keessa gabbu'a lola Rwanda genocide hafide
nama tokkotu miidiyaa irraa waajee reediyoo irraa sanuu barasan nama tokko reediyoo irraa waajee Rwanda keessatti genocide angastee mul'ate jechuudha. Arra miidiyaaleen Soomaalii SSIJ SSNJ Global Mar iftin dilli kun cufti duulli isaan Oromoo irratti oofu jiran saba Soomaaliitiin Oromoon lafatee saamu jirti Oromoon kana godhu jirti ka'aati Oromoo firra weerara. Afani baafatanii naannawa Soomaalii cufa keessaa Oromoon bahuu qabdi jedhan. Inumaa daangaan Soomaalii kan dawwalle beeytu miti dawwalleedha kan ammoo eessa wacaalee jechuudha lafti Ogaadeen lafti baha Oromiyaa ta Ogaadeen keessa jiraatu lafa jaarsooti Ogaadeen hin qabdu achi lafa anaatu ji'e kana booda durriyyee iyyaala ugaasa shayxaana warra sihirii fi xibbiidhaan deemu Oromoon fudhachuun qabu. Okay, jijjiga lafa Oromooti. Dirreen dhawaa lafa Oromooti. Finfinneen handura Oromiyaati. Fayyaataa galatooma ulfaadha.